beeyta garaana nyaatanii mee waaqa isinuu me sodaadha ummata Oromoo waggaa 50 hir'isirraa seerraa haga Mallasaatitti mootummaa tan harkatti kaayatanii faranjii haga Chaayinaa Araba haga gurraachaa sadaqaa kadhatanii tumanii hidhanii ajjeesaniif duuba deebisuu dadhabani warri kaleessa wayyaanee jalaa ba'e kuni ajjeechaan sodaachisuun duuba deebisuu danda'a. waan tokkon sodaatina never doubt ummata Oromoo dhibbaa dhibban itti amanaan ummata dhugaa qabu akka ta'e ummata tokkummaa cimaa qabu akka ta'e shufuroon gandaaf amantiin fiffiidu gabaan Oromoo isinitti himu itti himaa warra of ollaale kanatti gabaan Oromoo jaldaabni Oromiyaa liishoon isaa dhiiga qabsaa'otaatiin tolfame girgiddaan isaa muyni isaa lafee goototaatiin dhaabame abadan jumlaa malee chirichaaroo hin bitatu kana itti himaa nuni dhan jechuufi miti waajjira keenya cufan jechuufi miti nun ajjeesan jechuufi miti moojii warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa'ota nuti qabsaan Oromoo bolola aangoo hin qabu bolola bilisummaa malee bilisummaa ummata isaa malee dhugaa ummata isaa malee tarsiimoo qabna tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina tokko yoo ajjeesan kasan daranii jala itti ol baafna abadan waan takka beekuu qaban ji'a as deemu filannoo as deemu kanarratti jaalatanii jibbanii wixxifatanii ka danda'an nu keessaa ajjeesanii hidhanii ummanni Oromoo fi Oromiyaa akka isin argu kanatti arga mootummaa isaa ta'u inuma filata bakka inuma filata kanammoo dhaaduun hin goonu beeytu wal beeyna bar wal beeyna amma isaan maa yaadan beeytu miseensa miliyoona 7 qabnaa jedhan 70 kenna caalaa onneef dhugaa qaba doolaara biliyoona qabnaa Arabaaf Chaayina faranjiin nutti kennanii jedhan midhaan qunnaa takkaa gabaree kennati caalaa hin sodaatina waggaa lamaan biyya kana galle kana jala deddeemnee waggaa siree jalatti qabnu ciraan siree birallee jaaraa turre beeki isinitti himu biyya tana qabaleerraa haga federaalaatti qabsaa'ota Oromoo jaarree jirra hin sodaatina hin shakkina nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti dhugaa rabbii isinitti himuwan miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inuma bilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma wanni an dhaamu isinitti wanni nama hundaaf biyya kanaaf ta'u wanni nama hundaaf ta'u nama hidhuu dhiisa naman doorsisinaa nu sodaan kaasanu keessaa bade onnee hin qabnu diilolloofne nu
ajjeesuuf illee rakkitina ummanni kun akka cirrachaati hin dhumu jala jala wal horaa jira. Ganda gandaan qoqqonneettanii irraa hin deemina ganda hundattuu isuma saamaa jirtanii saamamaa akka jiru hin beeka hattuuf sagalee hin kennu kana beekadhaa. Wanni nu hundittuuf qopheessuu qabnu homaa akkanuma wuxwixi jetti malee filannoon hin godhama. Filannoo kanarratti wal falmina wal dorgomna Oromiyaattis Itoophiyaattis mootummaan filama. Filannaan godhamu wama lama. Oromiyaa keessatti warra Oromummaatti amanu ummata Oromoo abdatu waan keessa dabarre beekuu fi gatii itti godhu gara tokko. Warra ummata kabajaan qabne qawwee wayyaanee baay'ee irraa fudhattee caccabaasitti dhiifteef kana abdatu. Warra obboleeyyan ufii oorrutti gadi baasuu didee ollarraa jigii kadhatu kana jidduutti godhamti. Sadarkaa Itoophiyaatti warra sabaaf sablammoonni wal qixxummaadhaan qe'ee rabbi isaanii kenna irratti ka qabsoof aarsaa guddaadhaan deebisanii ijaaratan irratti Oromoon Oromiyaa irratti Somaaleen Somaalii irratti Affaar Affaar irratti Sidaamni Sidaama irratti Amaarri Amaara irratti mootummaa isaa ta'u filate seera isaa ta'u tumate imaammata tarsiimoo isaa ta'u bocate guutuu guututti total full self rule akka naannootti tokko sadarkaa federaalaatti naannoleef ummanni akka baay'ina isaaniitiin akka gumaata diinagdeetiin aangoof diinagdee sadarkaa federaalaa qooda isaaniin godhu qoodatanii Itoophiyaa eenyummaa garee tokkoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammootaa calaqqiftu kaakka tokko awwaaltee ka biraa ol calaqqiftu osoo hin ta'in kan hunda fakkaattu ni ijaarranna jechuudha. Karaan sirrii kana karaan jallaani karuma jallaa kareetti deebi'uudha. Isinitti himu karaan Minilik biyya kana hin taane karaan Haayile Sillaasee hin taane karaan Mangistuu kan nama fixuu hin taane karaan Mallasaa kan nama qoqqooduu biyya saamuu hin taane I don't know karaan kama Oromootitti ta'a jaran kama qabsaa'ota Oromootitu ta'a yeroo Oromoon kaayyoo Minilikii ka olaantummaa garee tokkoo jalatti Itoophiyaa lumuutti ijaaran tarsiimoo Mallasaa ka saamichaaf qoqqoodaan biyya bulchan itti ijaaranii miti. Karaan Oromoon ummata gadaa ta'uusaa ummata dimokiraatawaa ta'uusaa ka haqa ofii malee ka ormaa hin barbaanne ta'uusaa ofiifis warra biraafis itti mirkaneessuudha. Kanaaf ammoo ga'umsa gahaa qabna hoggansa gahaa qabna tokkummaa cimaa qabna dhugaa qabna ummanni keenya nu bira jira rabbis nu gargaara hin shakkinu filannoof qophaayaa waan ani isinitti himu jarri amma maal barbaaddi isin tuttuutee jeequmsatti isin seensisuu barbaaddi hin godhina hiriira baafataa jirtini haa baafattu hin jeeqina isinu firii kan argattiisan salfii haa godhattu inuutti dabala harka dhayaaf rakkoon qabdu isinitti hime nuyi mirga keenya hin tuqinaa jenne malee mirga namaa tuquu hin barbaannu hin tuqinaa isaan gaafa keenya immoo tuquufitti hin dhiifnu kanaaf walitti deemnee bal'inaan mari'annaa waan tokko hin shakkinaa xurreen irra jiru xurree dhugaati xurree dhiigaan dhufti dhara keessaa of keessaa hin qabnu kaayyoon keenya qaliila ifa tartiimoon keenya ni mo'ata tokkummaa keenya cimsannee murannoon gara fuulduraa deemnu isin jaa warra sabbataa galatooma isin jaaladha. Egaa kanatti aansuudhaan galatoomaa ammas mee Jawaar faamilee eeyyeen kanatti aansuudhaan marii gabaabaa goona gaaffii qabdan daqiiqaa 3 keessatti
obbo Baqqalaan